رب جنة فنوانكو لقى إمام خانا هند ورد رب نواقدومي سورة المرسلات سورة مرسلات يجون مال جيشوكا تجل قوم خانا رافورو ديمنا ملا والمرسلات يجون إلين سقل لك فمتو تاتي سنين كحد جيم ربين مرسلات يوغا جنك إلين سقل فمتو تاتي هإرقمتو تاتي سن عرفا جيشون dabareedhaan jechuun wal duraa duubaan qilleensi konkotoqaanii dhufa wal qabatee akkana deema yookiin yoo urfan jechuun akka gammaa fardaatti jechuudha. Gammaan fardaa ma buukii morma isaa gubbaa jirtu gaalaaltu morma kanarra buukii akkamtu jira laa buukiin akka tarde kaantee jirti qilleensinis akkasi gadhiifamte jechuudha. Wal mursalaati malaayikota ergamtuu taate saniin kakadhee عرفا جيشو والدرا دوبان تا ارقمتو تاتيا يوخيو والمرسلات ارقمتو تاتي سنين كخد عرفا جيشون والدرا دوبان ارقمتو تيشو دا الدنيا تنرتي ارقمتو نباية ارقمي تنيفو مرسلات إلين سان فسرميرا ملايكو تان فسرميرا نبيو تانيس فسرميجي جيشو دا فالعاصفاتي عصفان جيشون إلين سبوبيفتو تاتي سنين كخده عصفان جيشون بوبيسينسا تاكاسي بوبيفتي وهون دلولتو سنين كخده جورا يوخيو ملايكا akkasitti oriituu taate saniin kakadhe asfan jechuun orihiinsa maaliif dhiiroo lubbuu muuminaatii fi lubbuu nama kaafiraa fuudhuuf akkasitti oriitu saniin kakadhe malaayikaanis fassarame jechuudha inni kuni. Wannaashiraati nashuran qilleensa maasiisi facaatuu taate saniin kakadhe nashran jechuun faca'insa akkasi facaatu jechuudha. Qilleensi addunyaa tana guutuu walgeessi bakki qilleensi hin jirtu yookiin wannaashiraati qilleensa duumeysa facaaftu saniin eeyyuu qilleensi qullaa duumeysa jala kaayamteeti duumeysa kana biyya takka irraa gara biyya takkaatti oofti qilleensa duumeysa facaaftu taate saniin kakadhe nashran jechuun facaasinsa ta facaaftu saniin kakadhe jemma yookiin wannaashiraati nashran malaayikaa rooba facaaftu saniin kakadhe jechuudha gara addunyaatti gade nashran jechuun facaasinsa amma meeqa dubbanne mee sadeenuu qilleensaanis fassarame malaayikotaanis fassarame jedhan lamaan boodaa kun ammoo malaayikaa maleen ta'uu jedhaniin arjahni kaseechuu irra caalaan amma laayisummaan tunuu shanii dubbatame sifaata shanii dubbatame sifoonni shanan kun sadeen duraa malaayikaan fassaruu dandeeysa qilleensaanis fassaruu dandeeysa garuu immoo lamaan irraa boodaa kana malaayikuma qofa yoo fassarte irra gaarii jedhaniini mee alaallu falfaariqaati farqan malaayikaa haqaa fi baaxila adda baaftuu taate saniin kakadhe akkam haqaa fi baaxila malaayikaa adda baasaadhe eeyyuwaa malaayikotaateetu wahyii gara dachiitti gadi buusa jechuudha saniifuu umma isii tanaree eega kas taate sifa malaayikaa ammalaa jibriiluma sifuma jibriil qabu isuma kanaahu jibriiluma qofa akka waan malaayikaa hundaa godhee moggaasee jechuu dandeenyaa jedhan falfaariqaati ayatoota qur'aanaa jennee fassaruu dandeenya ammaas ayatoota qur'aanaa ta adda baaftuu taate saniin kakadhe halaalii fi haraam farqan jechuun adda baasinsa ta adda baaftuu taate saniin kakadhe falmulqiyaati zikran malaayikaa wahyii buuftu saniin kakadhe gara dachiitti wahyiidhaan gadi dhufti haqaa fi baaxila adda baaftii sireefu jenne ammaasis wahyii gadi fiddi gorsa fiddi jechuudha. Uzran jechuun uzrii dabarfachuu jecha sababii fixuuf jecha oo nuzran jechuun yookiin sodaachisuuf dinniinaaf jecha madikiriinsu wani dhufuuf wahyii wani dhuftuuf uzruma fixu kaafirtoota bira sodaachisuudha ammaasis eeyyuwa azaaba rabbii irraa sodaachisuufi innamaa tu'aduuna jawaabni kakuudhaa kana malaa kakuu waa shaniin kakate rabbiini garagalee jawaabasii kana godhemma innamaa tuwaduuna wanni isin baallama godhamtan lawaaqi'u jechuun arkamaadha waadaan isin fuula dura godhamtan kun arkamuuf ta'a jannataas ta'ee azaabninis dhufa jira jechuudha guyyaan qiyaamaa sun dhufaafinsan qabu
فإذا النجوم طمست إيقال لايننو يرود أرجين هقمته إفسيدا سن أبدي إسمانو هقمته وإذا السماء فرجت يجون غافا سمين ببنمته وأردت سمين الرجبدون نقبا جرتتون وإذا الجبال نصفت يجون يرو غاري bittinnoyte facafamte jechuudha nusifat jechuun quli'at min mawdi'a min amaakiniha jechuudha bootaa jirtu tanarraa buqqifamteeti facafamtee bittinneeyfamti wa idha rusulu jechuun yeroo ergamtoonni uqqitat jechuun walitti qabamte jechuudha yawma yajma'u Allahu rusula jee ayata biraa keessatti dubbate ergamtoonni walitti qabamte guyyaa qiyaamaati li'ayyi yawmin ujjilat je mee wanni kun hundinuu guyyaa guddaa tokkoof booda aanfamte jawaaba asin lafa kaayate jechuudha amma فإذا النجوم جنة فات إذا إيجال مكيرو إركتها أدو ديمو لأي يوم أجلت يما لأي يوم أجلت يعني ليوم عظيم قويا قداتو كوفي أجلت ونقون هندنو بود أنفمت قويا جريت شورا ليوم الفصل جي الدنوبات قرقلي قويا قدان سنكم جنان قوي ليوم الفصل قويا مرتيساني قويا هكافيبات اللي أدبه فريق في الجنة وفريق في السعير جاموسان يجودا قويا مرتي ربي مرتي مجرشا نمون دو قرسان وما أدراك ما تسبيش سما يوم الفصل وان قويا مرتي سنتين بيتاتي يونان سيمي مليدا هم بيتو ويل جيشون هلاكني قباويرا يوخي ويل جيشون لغني جهنم تا يوم يدين قوياسا للمكذبين ورق جبسيسانيف ورق قوياسا كجبسيسيف أدب لا ليس أدب ويلي جاموتي تو إسا قباوي جريت واد في جهنم لغا جهنم كيسا تهيجا ويلين كن يوخي هلاك ودمار جيشوما هلاك بقى غاقا أما قدات الرقوتا جرساني ألم نولك الأولين جيم ربين نتن في النيسا الأولين والردر أمة نبي الله نوح الرخاسي أمة نبيو تبايهم في النهي جينوت في النه استفاما تقريري جيدا تنا في النه جراك أبدا جي أيوة وما لمان ملايكا قفا يفسر إرغاري جي إرغمتوتا يفسر يوكمي فسيمي deema saniisi garuu immoo irra caalaan eenyuun fassaruudha malaayikotuma fassaree dhiifne irra gaariidha jenne malee saniin dhorkuun deemnu gusumaa'u wayidar rusulu jechuun yeroo ergamtoonni uqqitat jechuun jumi'at wali qabamte ayatuma quraanaatiin fassaree yooma yajma'ullaahu rusula jee waqtii jechuu silaa uqqitatiin kun bakka irraa dhufe waqtii irraa dhufe qaaxaroo saniif hoggaa wali qabamte jechuuf deema مال جن ما ويل يوم ذي للمكذبين ألم نولك الأولين يجون نتوردور فينه مون فينه مه فينه ثم نتبعهم جتون إيجان عيسان جل وفنا تديسي جاجمة الآخرين جتون وربودا خناسي مشرك توتا قريشي خكسرة كسوخنا عيسان مجل وفنا كذلك نفعل يجون نتي أكسمو جنة بالمجرمين وربدي وجسنتي أكسمو بقاو جنتين saniifu warra duruu finne kaafirtoota booda kanaa qawmata keessa jiru kanaas akkasuma goona jarumatan hordofsiifna karaan isaanii tokko waylu yawma idhil mukaddibiin warra guyyaa san kijibsiisaniif ajee jahannamiitu jira alam nakhluqukum sanuti isinin uumne jeemma rabbiilla mimmaa immahiin jechuun bishaan laafaa tokkorraa isinin uumne je eeywa bishaanuma laafaa tokko waan warraa uumaman hin fakkaatu hasanirraa isin uumne uumaa boodaa san deebisuu kamit dadhabna reeja kanaatu irra ulfaataa silaa ugaala lammee ilaalaa isinuu je faja'alnaahu jechuun bishaan san nutin goone fi qaraarin makiin jechuun bootaa tikfamaa ta'e keessatti gadaameessa dubartii kondiishina isaa wal qixxeessinee jechuudha lamma dhugumaa bar rabbumaa achi keessa qabee teessise malee eenyuutiitu teessiseme rabbumaa teessise haala qilleensa bakka sanii teessise isumaan mijjeessee fi في قرار جيتون بوتا مكين جيتون حريز جيتورا بوتا تكفماته بروبلمني تقولين الرنجولال أشيت ربين تكسي إلى قدر معلوم جيتون أنك يروبي كما تهيتي أنك جي سجليتي كخيسة تيسيسا يوخي جي ترباتي كخيسة تيسيسا أنك يسين دلتو جيسو تيشما فقدرنا جيتون نتيني دنديني فنيم القادرون نتوري دنديني قوات اللي جيم ربين وعنده وجهه دنديتي غايا قبنا يوخيو
faqadarnaa jechuun ni likkee sirrii isaammaa sanii malqaadiruun nuti warri isa kana sirrii godhe waa tollee jechuudha. Kun gabaabaa ta'a, kun dheeraa ta'a, kun furdaa ta'a, kun qallaa bakka akkuma kanatti qixatti uumnu hunda fixannee jirraa jechuuf deema rabbiin. Waylu yawma idhil al-mukaddibiin warra guyyaa san kijibsiisaniif laga jahannamii jira. Maarra deddeebi'ee isa kana ni'maa dubbatee bakka saniifuu suduuda kanaan jari ni'maa tanan galatoonfatiin guyyaa qiyamaatiin ni kijibsiisa jechuudhaaf jecha akkuma badii isaaniitiin dhumarra fidaa jiran alam najaa'il arde jechuun nuti dachii tanan goonee jeme kifaatan jechuun wali qabattuu maxxanfattuun goonee jeme dachii tana ahyaa'an jechuun warra jiruu fi waa amwaatayya warra dhume hunda ta wali qabattuun goonee nuti goonee waja'alnaa jechuun ni goone mas fi dachii tana keetti rawaasiya gaarreen lafa qabattuu taate jechuudha. Shaamikaatiin jechuun dheertuu isiin kataate rawaasiya jechuun aljibaalu sawaabitu jedhan gaarreen dachii qabattee teessu akkasuma wajjiin samii keessa ol dheertuudha. Wasqeynaakum jechuun isin ni obaafne maan furaataa jechuun bishaan mi'aawa bishaan dhugaatiif tolu ka jireenya namaatiif tolu isin obaafne. Waylu yawma idhil mukaddibiin warra guyyaa qiyaamaa kijibsiisaniif laga jahannamii jira. Intaliquu yuqaalu lahum warra jahannam sanii ni jaama intaliquu deemaa ilaa maa kuntum bihi tukaddibuun gara waan kijibsiisaa turtanii san deemaa jaamaani guyyaa san amma afeerraadha. Intaliquu deemaa ilaa zillin gara gaaddisa yookiin caayaa zii salaasi shu'abin jechuun damee sadi qabuu jechuudha. Wamma aarri jahannam irraa bahu kun gara sadiitti bahaa jiran saniifuu aarri kun gama sadeenitti hoggaa bahu deemaa kun hoo bakka san jala dhaqaa gaaddisa san jala laa zaliilin jechuun caayaan sun namaan gaaddiseysu walaa yuqnii namalleen duroomsu minal lahabii belbela yookiin arraba ibiddaa sanirraa jechuudha. Caayaa san jala teesseef bakka ati qabbantisitti dhagahamtu jirtu maaltu si dhagahamare ija si gubuu qaama si gubuu walaa yuqnii minal lahabii belbela yookiinis arraba ibiddaa kanarraa naman duroomsu. Innaa jechuun ibiddi jahannam tarmii jechuun nama darbatti bishararin jechuun qaanqee kalqafrii akka fooqii tanaan nama darbatti laa takkittiin isiin qaxi jettee namarra buutu waan biraati sanumaa si dhabamsiisa jechuudha. Achi jala deemaa jaamaani yoo kalqafrii jechuun akka dibaa agartee adda ciramee jechuudha. Qasriin kun hundee timiraa ta mummuramtee dibaa gurguddaa kanaan nama darbatte jechuudha. Qasrumarra yoo dhiifne irra jiru jeejan Abdallah ibn Abbaas fooquma jiidhii si guddinati. Kaannahu jechuun qaanqeen sunni fakkaata jimaalatun sufrun jechuun gaala gurraattii fakkaata jechuudha. Gaala daalatti amma gaala daalatti jechuudhaaf ibiddi sun dubaree gurraattii akkamitti daalatti jennee fassarraa jechuudha. Arabni aadaa ishee keessatti gaala gurraacha maal jetti jan sufrii jetti jan wal maka waan qabduuf gurraacha jettee cimbaaftu daalacha jettiin saniif akka inni jaame malee afaan isaaniitiin bu'ee jimaalatun sufrun jechuun gaala gurraattii san fakkaatti. Waylu yawma idhil mukaddibiin warra guyyaa san kijibsiisaniif waylii jira laga jahannam. Haadhaa yoomu laa yantiquun guyyaan kun guyyaa isaan hin dubbanne sani jechu guyyaan akkasiisuyyaa. Dubbatuun hin ayyamamuufi duuba bakka biraatti immoo ni dubbatanii bakka baay'eetti dabarsinee turre hoo jennaan bootaatiitu adda adda jechuudha. Akka kondiishinaati bakka gadi inni ayyamamaa fi bakka gaditti hin ayyamamuufi walaa yuuzanuu lahum isaaniif ayyamni hin godhamu fayaatadiruun kan silaa uzrii dhiyeeffatan ka sababii rizinii himatan hayyamnitti hin kennamu. Waylu yawma idhil mukaddibiin warra guyyaa san kijibsiisaniif laga jahannamii jira. Haadhaa yawmul fasli yuqaalu lahum maatiis maquulu liqawli maazuufin isaaniin ni jaama guyyaan irraan tanaa kun yawmul fasli guyyaa murtii irraa boodaati. Jamaanaakum isin walitti qabnee wal awwaliin isinii fi warra duraatis kunoo walitti isin qabne dhageeffadhaa murtii booda. Fa'in kaana lakum yoo isinii ta'e immoo keeydun arrallee yoo tooftaa qabaattan fakiiduun himeenatti baasaa kunoo rabbiin isaanumaan jaabar dirruma qiyaamaa keessatti sana isaanii dhiyeessa yoo jecha ergamaan jee rabbiin himee jaan. Fa'in kaana lakum keeydun akkuma nabiyyi Yahudiin jeesan yoo tooftaa qabaattan yaa Qureeshii fakiiduun himeenatti baasaa waan feetan na godhaa yoo dandeessan. Waylun jechuun halaakni taadha yooma idin guyyaa san lilmukaddibiin warra kijibsiisaniif. Innal muttaqiina warri rabbi sodaatan fi zilaalin jechuun gaaddisaa fi wacuyuunin jechuun maddituu adda addaa keessa ta'u ta'an jechuudha.
waan bareedduu qophaa'ee fi wafawaaki'a jechuun ashiitaalee adda addaa fuduraa fi kuduraa muduraalee adda addaa keessatti ta'uu ta'an mimmaa yashtahuunaan gosa isaan fedhan irraa kakaate jemoonni kuni kuluu yuqaalu lahum isaanii ni jaamammas kuluu washrabuu nyaadhaa dhugaa jaamaani hanii'an jechuun bareeda haala ta'e nyaadhaa dhugaa jaamaani bimaa kuntum taamaluuna waan isin hojjettaniifiya as keessa gaddee malaal namatti tola baay'ee itti nama gammaddii waan isin hojjettan waan taateef bareedaadha nyaadhaa jaamaan kara rabbiiti innaa kadhaalika najzil muhsiniin nuti warra toltuu hojjetaniif akkana kunoo galata galchina yoo isinummaan toltuu hojjettan galanni keessan kanumaan shakkina weelun jechuun halaakni taadha yooma idin guyyaa sallil mukaddibiin warra kijirsiisaniif kuluu watamatta'uu addunyaa irratti janamootun kuluu nyaadhaa itiyyaa kaafirtoota watamatta'uu bashannanaame qaliilan jechuun xiqqomee qanani'a addunyaanuu jirtu innakum mujrimuunaan isin warra badii hojjetaa jirtanii bashannanaan ka addunyaa irra jirtan tun jecha addunyaa irratti imma kaafirtootaan jaame lolagaa kuluun tun amrii lolaati malee amrii tolaatii mitimmaa jenyi kuni ajaja lolaa taadiida jaama waylu yawma lil mukaddibiin warra guyyaa qiyaamaa san kijibsiisaniif halaaka yookiin gaagaama guddaa jiraa fi وإذا قيل لهم وقا إسانين جامع اركعوه جتشون صلاة وقا إسانين جامع لا يركعون صلاة دندو جرسون جتيا ويا قياما صلاة سجود دندو جتشو دويد ثاني أكمل أولى تاتي جورا ورّي أسير صلاة جدو أجتي زكاسم سجود دندو وإذا قيل لهم وقا إسانين جامع الدنيا رتي اركعوه جتشو ركوع قدا جتشو من إطلاق الجزويرات كل رافد مربيني صلاة وقا إسانين جامع لا يركعون إن صلاة جري كافر توتا خنا سني ديا غروب ويا قيامات سني جاماني أجتي سجود دنديني ويل يوم ذل المكذبين ورب ويا سنك جسي سيفلا كبدا جرا فبأي حديث ميها سوم خمي بعده جتون إيجا قرآن خناتي ميها سوم خمي يؤمنون أن تقوم سجر خنديرو خرقني يتمنى نودقوم سني جيم ربين جتي خنا ردقان جرو سنيفو خقنو إسان برد دقان سيل جتشمان إسان عصنمان إسان دقوم سمسم تجيرا